Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessan nagaa keessanii nagaa kiyya waaqayyoon galatu. Egaa sa'aatii kana immoo viidiyoo gabaabduu barumsa isiniif qabadee dhufeetiin jira. Egaa wanti guyyaa kana isinitti agarsiisu akkamitti akka iimo keessan irraa lakkoofsa keessan dhoksuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Gaaffii kana namoonni baay'een irra deddeebiidhaan gaafatanii turtanii kanaaf deebiitti kan dhufaan dhufeetti jira jechuudha. Egaan iimo keessan fakkeenyaaf amma kanarra seenee isinitti agarsiisa iddoo kanarratti jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kana in agarsiisa jechuudha. Kana baluu kana akkamitti akka kana dhoksachuutii dandeessanidha jechuudha. Kan inni isinitti agarsiisu amma fakkeenyaaf kan kiyya dhokseetiin jira jechuudha. Kan kiyya isinitti agarsiisuu ni danda'a. Kunooti profaayila kiyya jala yoo namni seenee lakkoofsa bilbilaa koo namni tokko in argatu jechuudha. Kun akkuma iddoo kanarratti argatanii egaa lakkoofsa bilbilaa koo eenyuyyuu in argu jechuudha daawwattoota. Kanaaf akkamitti akka lakkoofsa bilbilaa keessan iimo irraatti dhoksuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha daawwattoota. Salphaadha jechuudha kana gochuudhaaf wanti isin gochuutii qabdanii kunooti gajallaa kanarra mallattoo tuqaa sadii kan fakkaatu ni jirti jechuudha. Mallattoo tuqaa sadiidhaan ni jirti gajallaa kanarra al tokkootiif ni seentu achi booda gara kanaatti erginni isin dabarse kunooti jechuudha lafti isinitti dabartanii siiting kana keessa seentu jechuudha. Siitingi kana keessa akka seentaniin kunoo privacy kan jettu jirti. Privacy kana keessa al tokkootiif ni seentu jechuudha. Mallee kana keessa mallee na seentanii as keessaatiif filannoo filattanii qabdu jechuudha daawwattoota. Kanaaf as keessa akka seentaniin kunoo read receipts kan jettu as keessa seentu jechuudha. Toora sadaffaarra kan jiru kana al tokkootiif kana keessadha jechuudha. Kan inni seentanii sani booda kana keessa ennaa seentanii amma illee processii sadii of keessaatti qaba jechuudha. Iddoo kanarra optionii sadii filannoo sadii ni qaba. As keessaa inni isin filachuuti qabdanii lakkoofsa bilbilaa keessan egaa iimo irraa dhoksuudhaaf nobody kan jedhu kanarra kaachuuti qabdu jechuudha daawwattoota. Kanaaf nobody kan jedhu kanarra innaa isin kaa'attanii salphaatti lakkoofsa bilbilaa keessan dhoksatanii jirtu jechuudha daawwattoota. Yoo barbaade immoo contact name keessan duwwaa akka ilaalanii warra isin contact walii wajjin gootan jirtan duwwaan akka ilaalan gochuuti ni dandeessu. Kana keessaa kan filattan kan mirrayyuu kaachuuti ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Namni hundumtuu akka argu gochuudhaaf kunoo everyone kan jettu kanarra keessa jechuudha. Kanaaf amma gaa lakkoofsa keessan dhoksuuf salphaatti nobody kan jettu kana cuqaastu jechuudha. Egaan salphaatti bifa kanaatiin iimo keessan irraa lakkoofsa bilbilaa keessan dhoksuu ni danda'ama jechuudha daawwattoota. Like godhaa please like gochuudhaan jabeessaan isiniin jedha. Waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jechaa yeroo taanu nan gadeemne lagarratti immoo nagaa naaf turaa isinan jaaladha isinan kabajaa.